wanni namni haasuu takka dhugaa. Maali wanni namni haasuu? Uumaan dubbuma takka adda godhu. Dubbii maali? Wayi inda gochira. Wanni dhageessitu maali? Maali gaa waan dalagaa mati jira. Dalagaan tiyya maali? Ammaala dheetiin galu jiraati maal dalagaa jiru sin maal asiin jirtuuti. Ayyee maal dalagaa jiru sin jaalladhu. Dalagaan tiyya maaliiti? Dalagaa tiyya maali beekte duree? Dalagaan kee duraa illee tokko jira dhugaa taatee jirti. Dhugaa taatee jirti? Maaliin isin jiru? Maaliin jiru? An jechuun maallaqa wanni maa nyaatee maaltu maallaqa sirraa furdee qamoo ofiin dhufe malee yoo jechuun ati san ta'uu baates an dalagaan tiyya maallaqa akkana qabdi naati naati tuturan jechuun sumaan laaluu dhufe. Dalagaan dandeessan. Waan fedhe haataatu maal si galchatti? Dalagaan. Namnummaa dhufee maarri. Ati koo emee siirii gootaa bitaaniiti. Siiriidha? Maal eenyu siirii godha siin jaanee? Siirii godhate jaanee. Bakka agaasu siirii godha eega siin jaan atoo siirii na godhuutiin jechuu keeti moo maali? Yaani maaliif siirii na goote siin jaa siirii goote jaanii yaani amma maallaqa dhiyaas. Bakka godhe kaa. ati dhageessi filma jaartiitii yaamiti fadhuun siirii godha fadhuun dhiisa kana ati natti himtu ati mas hin galchu waa'ee kijaa. Akkamiin nan galchine musliimaa. Muslima ta'uu kiyya nabeetiin kaawwa jaalchu jiru. Beekumsumaanis jaalatu jira laakiin efa siirii goote siin fadhu kaangana. Eega siirii goote si malee dhibbata kaa jira kana jaalatu an dhalaa kana irra guddaa maallaqaaf jaalata malee jaalala ishiitiif si galte. Ayyaana illee amma maallaqaaf na jaalatu. Maallaqaaf ati jechuun ati onumarraan si jaalatu waan si nami. Onarraan si jaalatu. Siirii godhu nama siirii godhu maallaqa dhiyaas kan nu silleen jaalatu. Silleen jaalatu na jaalatu baatu sabii baata laa waraqaa jaartiitii yaamiti ati dureenuu firindiitii malee yoo si dhiisa dhibbata kaa dhuftee man dhageessaa mi. Maallaqa jechuudha hinkannuu jaalalaan hinkannuu yoo ta'es waan siirumaa asitti kan asi godhee maallaqa ati gartee bakka feetee firaa jala dhoksituus baastee akka fittuun godha dhageesse. Kannu maallaqa. Kannu dirqiinis ni godha bara dirqiinis ni godha. Ni kannu. Kannu. Daa situ boostii ni beekan. Dhalaa ta'uu ni beekan boostii. Kannu kalaas gaa waan siirumaa asitti si godhee maallaqa akka fittee akka na bira kan si godhu. Hayyee siiruun kan naa ta'e. Semu kan nadai, dia fiti amma. Amma fiti malah kau tunda fiti. Kamu farala. Malah fiti sebelum dia kau yurun je ube. Amma dia lagi sami. Hangkat dah. Tak. Awak mali dia lagi. Aju mali balik. Awak mali balik. Mali balik. Usai. Mali kan ada sambil. Awak mali balik. Aju mali balik. Usai. Kadai. Teris. Malingin anak lagi mana dia? Awak mali balik. Wai malingin anje jujur kanate awak sabri kana nagote. Kalah. Akana. Wala macam laran tadi sana jenna nak duduk bicara begitu. Akan wala marah tadi. Wai dua. Awak jangan armada rabu itu. Usai. Wai cabe. Jauh orang Nadisa. Adio usai. Aura juga jauh garanti jawab. Jauh usai. Kalau kena juga ni. Awak dalam anami jauh anami. Cabe kalah sabri umur barantan. Nak jalan silau silakan. Usai. Jauh orang semua dalam dia mungkin kau. Usai. Jauh si bila nanti bazi nak pergi lagi. Raju nanti bazi. Awak nak pergi saja nak pergi. Allah. Usai kaya. Okay. Aja kaya nanti. Kalau tu kau. Anak tu tulami. Sijil dia ber. Kau orang sijil lagi. Raju. Awak lagi si bini mah. Woi, usai ya. Awak dah lajar dia mula kena kau cium. Ya, awak jiran tu kau. Woi doa dia. Aywa. Ingin buat kecil. Maren. Ya, awak anak sanjalunga. Syaitan TV tergi. Syaitan TV tergi. Arah syaitan TV tergi. Malaga. Ati. Usai aja. Woi. Najis jauh. Awak nadis. Nadis jauh. Awak nadis. Kalau awak jauh, orang tu yang ramai kadu. Jauh je. Usai aja. Tumai. Tumo. Wada kami awak cuma ni buru.
Itu mani bolu jira. Awo da ga siri fini ma awo siri fini bolu. To yawo awo ma atu mi ga bule fini. Awo ra gara ti jaba de bolu mo. Bolu mo ti ko. Awo gi sa gara si jaba de ra. Bas ka. Za ko bari ba ga de. Yawo gara ti jaba de. Na awo na si sa wa ki ya ra. Na isa ki yawo. Na isa. Awo na jere de. Mare awo wani ti dala gimana jirto una dana miti. Shansharan thana. Kuni shansharan zaidan. Mare jintan. Awo kana wasu Mare jawa doti. Mare kam jiwa lapri mi tani. mi yo la funi. Awo silan tu bole sino ni kasani awo. Bas. Wai ati arra kana gote mi. Bakka. Akana gote mi kala. Ama yawo na disao. Daga isini fini. Handemu be. Harata kandem. Harata kandem awo. Numata isini fini matubi. Isini fini ma wani balle sonda. Awo isini fini. Awo sibila nati bagdi rajo. Nati bagdi rajo. Awo gita awo bizitu. Ya garte non tues. Nama guma ngi basu jira gese. Sabu malaka tikana gote mi. Malaka mal ragab da. Jina buta kana ne kana. Haraba bomara mara. Siri nekde du. Awo Siri andi siri gore chedute. ya awo na disa. Ati. Bujari ora khamara jire mal yete. Mal yenyu. Ana fakate ana ayudu teti. Ya ana miti sang ana miti. Sheta tini no miti mana sheta ne besi. Bakke ni juro man tinge mila kana. Mila kana ni tinge sama. Bakke ni juro sini ges. Ya wo ni do ka ba ivi. Akana sidile sere sere galchina. Awo anu do man ide de na kap damale na kap dan sila. Enyu sore sani. Sore bobbo ko ya bobba. Bakka oji sani ha. Oji sani Ahmad Sheikh Snaga. Awo da ko ya TV ni ma. Bakka wa unta TV ni ma kata ki do ko ni TV ni ma. TV ni ma ra. TV ni ma. Gana wori ndare na ya wori ndare. Wa wori ndare. Akata sani mi dalaga birati bana. Dalaga bir awra ke TV ni ma. Daga ku TV ma dalaga. Ya anami. Ana. Awo si TV ni ma tu bi izini ni ma ke. Mal ninto. Wan la che ta digge mu ta izini. Lupu ka pita na. Tegara sampai. Gara kam. Kana tris ne gara tuju wala. Ya awo Ati kabon ke kita. Lamma fana ka TV. awo Ati siri enyu rodele. Akami mara dele. suri mo za ara za ta na rotin daga shanshala san rotin daga ru tani Shanshala ta murbat kirete. tani tabira ke tani mormati amma zirku sani to mana sun dize samanatin dize awo To shanshala no kuni. Shanshala no kuni. Siri ka wajiro. siri kaba khantu kan ko jolo ko mo manatin dize Mal dizen. aywa Malaka angan tegara kana marabuta. malaka wa echu wa mo wayna marafuna malaka kuno ka amma wat ko fure jingira malaka ma fin daga ambra dum aywa Nadale kike mo. Nadale kike mo. isi mo jalan na angete mare wori na dal gijo en ture ni jirani Mal dalida. siri Ati Islam ko Kristen. islam ha Shadu la ilaha illallah. ashhadu an la ilaha illallah Hatta Manu mulatu jira. Mari amma gawan tu fanti baramati. Shetar tibis nikap. Sore sas nikap. Garummo able akasi haisa gara haisa garung ke wana kan kamne. Bana hiya devi kara. am yawara wan fete yaw akuma fete no gori male managa sanna je siraju Devi ta kayiti. Devi tu acit. aw akuma fete no gori male manatin je siraju bana sanin nan je yaw Fayu kasinge. mana nan je sin awar ka fa no kesin ar ka fa no kesin yaw atu di akuma di ratin do male akara ratin do Mari facci dei che questo di tu. esa Ayo dei Ati che ayu ayu dusi te. ay to ana bi sanna mabrat yaw Namroti. aw namni na baka to tu As gachis. warana she Akara gachis. Video che Akara gachis. Gachis ga. na ges din tani raju Hadu akhidi. Kebla galga gachis. akabiti ki so ani ga Agurba. Chis. esa awana Ata ko do. akabiti Akana ka badul ka. वो अनमा वो ना जेस के तो का मीटिंग की साओ Isa pandi ya udah pandi ya mana करता मन नमाज Rafu jual.
Achi deemaa maallaqa kee kan hin nyaanne san ganaan nyaatuudha. Ganaan foon keenyaa ganaan isa babaysitti kan naqabdanii mee kaala san geetii jira bakkee mana faayamu sanduuqa wanni wali maneetti. Awo mana doa waya faati maallaqa isa golma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jechaga rajirtu isinin jechaga ras nuti halkan kanaan baanetti yaa'u jirrechuu eessa yaa'u jirta yoo hojjettan taate karaa mana raajuu TV mana faayoo yookiin mana fandishee yaa'u jirra akkasii maaliif yaa'u jirtanii akkana dhiyoon tana akkuma agartan viidiyoo firoo qabne yaanitti hedduu akka dhiichisu jiranii namni yoo nama qabe harumarra beet akka dhiiran nama qaba achi yaamanii gaafiroo qabanii akkas godhu jiranii maalii garuu sikkiina fi kanaan sikkiina itti baafatanii waa hedduu godhu jiranii waa takka garuu numa ba'a dhiira qabamaa baga qabamte akkasanitti akkasitti deemna gaama mana raajuu dhayne deebinee jirra khalaas mana jijjiirratee jira hanga feete osoo mana jijjiirratee abadan inuma nu harkaan baatu gaa'ii jarri isaan gizee ni beeytanii oggo nama qaban nama waraanuu kaarabaan nama qabu miila nama dha'u meenya takka namatti dalaganii waan ilmi namaa namarratti hin dalaganii waa takka waan fadhanis yoo dalagan firoon asumaan siimaa waan fadhan osoo dalaganii hedduu wawwaatiin jechuu barbaadetti wawwaatiin khalaas waan fadhanaa dalaganii sun amala isaaniiti gaafa na qabanis akkas na godhanii turanii kaarabaa nama qabu fistaala nama rabbeessuu bas ni jira miila nama cabsuu fi harka nama cabsuun amala isaaniiti dalagaa isaaniiti immoo ammaan tana nama wajjiyaanitti hadheene mana jijjiirratee jira mana hanga fayyadu osoo jijjiirratee nu harkaan baatu asumaan immoo sheeni haajaf khara biraa kutee haajadhaaf tanaaf torbee kana kutee torbee tokko sin jiru inno maqaa rabbiitiin hadhaa abadan hanga feetan osoo nettanii guyyuma yoo akkam jabaate mana keessanii baruu fi dhiisunis guyyuma tokko yookiin guyya lama natti furata keessan baruudha malee ammaa jechuun qorataa jirra saniifuu firoo immoo hanga fedhe osoo inni yes ni ba'aa ni baasa anaa baasa yoo akkam jabaate guyya lama qofa na furata saniifuu immoo sheeninis arra yookiin boru ni deebi'a saniifuu immoo nuti duraanis hojii teenya dhiifne jirra maaliif ennaan ramadaannis deemu jira maal jennee dhiifne taraajus khalaas waan nuudhaa turus dhiifne maallaqas dhiifne turre immoo amma deebi'ee khalaas tooftaa baasee miyyoodhan maal yaamijeenii yaamsisee akkasitti qabejee maal jira yoo dhiirummaa taate dhiirummaan kan itti beeku deemanii nama qabuudha malee tooftaadhaan nama akkasi baasanii qabuun dhiirummaan itti hin fakkaatu ablee baafattee ablee hanga feete osoo baafattee ableen sun immoo siddeebuu deessi raajuu ni beeyta akka siddeebitus tana hojiin si garsiifna immoo akkam jabaattu guyyuma lamaati guyya lama booda anuu baasuuf hin taanaa baasa san booda sheeniinis ni dhufa amma booda khalaas gayyaanii jirre hojii teenya duraanittis numa deebina akka nuti deebiyyoo yaamsisee maal waa hedduu takka akkuma viidiyoo agartan sanii tun garuu dhiirummaan itti fakkaatu abadan gaasiifis naftu akkatti dhiyoon tanas fiidee baatee ayya fiigee bee dhiisa inneeti hedduu as jalatti abbaa ilmaanitti gadhiisaa maal nuun jaa turtanii isinuma faa dhageenye gadhiifne turre immoo inni amma deemee waan hin taane dalagaa jira tan ammoo ayyee lammaffas harka keenya ni deebi'a immoo siiriin teessanis faayidaan qabdu maal hajattan warri jaa jirtanis hedduu takka immoo siirii teenya akka faayidaan qabnes faayoo arguu jirtanii waan ishiin ta'uu jirtu asumaanuu firoo sheekha kiyya jedhu ni jirti tunis siirii teenya siiriin teessanumaan fayyaddu warra jaa jirtaniif hin baana saniif immoo yeroo xiqqoo boodatti yoo akkam jabaate yeroo guyya tokko guyya lama qofa isin hin jenne raajuu harka keenya deebi'a ni deebi'a isaa fi walaa fandishee huluwaa hunda isaaniitu harka keenya ni deebifna maaliif amma xiqqoo cal jenne khalaas sheeninis khara biraa waan kutee jiru fecha hanga sheen deebu usu jira immoo warraan tana waan hedduu takka isaaniitti hammeessaniif gabbaanee barbaadne mana khaduraanii san dhayne mana gaafa firoon dhaqee fi dhalaa fakkaatee
siirii kaayuf san dheeyne jira ni qayyarate asii biyya jira nuun jaanii mana arabne jechuudha asii biyya jira guyyaa torbee takka ga'ee jira jee eega jijjiirrate hanga fadhe osoo jijjiirrate nu harkaa hin baatu abadan gaa numa harkat deebita sun akkasiiti immoo firoon immoo hanga fadhan osoo isaa waa godhanis tana baga qabamuun dhiira qabama jechuun waan dalee jira hojii tiyaatiif jechuun akka nam tokkotti nama akka nama nuufi nama dhuunfaa tokkooti fi akka warra hojii jirrutti galata qabdu jechuun waan ati dalagaa turtee fi waan dalagu jirtus hedduutu akkasumaan galatoomisin jecha barbaaditi immoo waan fadhan osoo inni jaanis akka osoo sii wajjeessanii akka waan takkan dubbanne asumaan hin siinjaa garuu immoo sii wajjeessuu hin danda'aniti obsi jechuu barbaadeti osoo isaa waan fadhan si godhaniiti obsi ni obsita khalaas obsi keessa dabartaa ni baatedha. Anu jechuun qabamee jechuun gaafan qabamu san agartee jirtaa waa hedduu nu godhanii nu waraananii maal nu godhanii waa hedduutu akka nu godhanii saniifuu immoo bayeetiin jira alhamdulillah rabbi haa galanni haa ga'u harka isaaniitii bee abadan namni achitti hafu sunuma hin jirtu akka itti si baafnus ni beeyta yaani tooftaa keenyas ni beeyta waan tana lama jiyeesitti himu qabu jechuun ati ni beeyta jechuu kiyya feenu siirii si goonee isaanuma kanaaf wallaalchifnee akka isaan manatti nu fidan sini goona. San ta'uu baattu immoo dheeyinee humnaan ni fuunu jechuudha. Humnaanis fuudhuu dadhabneetii miti. Humnaanis waan tokko waan jiruuf hanga ammaas irraa osoo jirra malee si irraanfanneetii miti jechuu kiyya yoo barbaadde anaattu giza ishee inni dhufe dawaa fiduudha hara Suudaan kutee oggoo inni boru ni deebi'a boru inni nu ammaa hin dhageenye qabamuu kee waan hin dhageenyiif jechuun ittiin himu jeetiin ture haa deebi'u jeetiniin isi eegu jira jechuudha. Oggoo inni deebi'e dawaa naa irraa fudhadhee faru qilleensa ta'ee dhufee naa si baase jechuu kiyya barbaadeti. Tanaattee hin yaaddayini wanni takka si yaachisin jechuu barbaadeti. Raajuu immoo gize finne immoo tana booda lubbuun isaatu deebuun hin jirtu tana booda walaa faayee walaa ilmaan isaatiinis waliin argu tana immoo hujiin goonaa afaan hin dhaadatu osoo hin taane hujiin isin agarsiisu teenya jechuudha. Warri ajjala deddeemtanii ammas immoo raajuu kiingi nuun jettan immoo kiingi keessan fudhadhaadhi yookiin dachii lixa yoo barbaaddan. Ni dhageessanii warri koomantiitiin baan immoo gaafa inni qabame immoo kiingi keessan walumaan ilaalla jechuu barbaadeti afaan kanaan isin raaju eega inni bee amma sadabadhee dhiifne isintu kiingi jee hojii tanatti deebisee akka itti keessaa baatan isaa fi isinillee walumaan wanni nan halkan kanaanas taa'u jiruuf wanni hin deemee galleef immoo if wallaalee yookiin maraataa osoo hin taane manni miyyoo firoo yaamtee akkas goote sun hinnooti toora tana asin labbaadha kana karaa kanarra akkasiin labbaa deemta bakki ishiin galtus nama itti godheetiin turuun argeen jira immoo amma zaata tanaan haa bari'uuf hin taa'u jira yeroo inni yookiin baree immoo akka ishiin takkaasii gabbaateen yookiin mana seenetiin akka fedhellee ta'u hudha qabee fuudhee mana hidhaa kiyya geesse jechuun maaliif jennaan firoo yaamtee akkas ishii goote san ta'uu baannaan yeroo ammaa tanaa takka immoo jechuun yeroo tanammaa zaatanaan xiqqoo namaaf mijjituuf hin taa'u jira. Immoo qabeetiin tana immoo boruu naa agartan jechuudha. Kijiba osoo hin taane hojiin isin agarsiisa. Tana miyyoo inta aboo meedhiis ta'e ishiin jehuuti akkasitti nama taphatuun dhiira tokkotti yeroo akkasitti taphatan hedduutu akkana dhagaamte. Immoo ishii boruu ganama qabeetiin fidee isin agarsiisa jechuudha. Tana immoo jechaan isin jehuutti hin jiru. Hojiin isin agarsiisa haa bari'u qofa amma innoo zaatii sagal akkas jirra. Gize barii immoo qaxxaamuruman dhaqee morma ishii qabee fidee jechuudha. Gizeen fidetti immoo san booda akka firoon gadhiifamus nan godha. San ta'uu baannan immoo ishiin hin argan jechuudha. Yoo achi firoo gadhiisan taate ishiinis san booda isiin baati. Yoo immoo firoon achi hin baane taate ishiinis asumaan asii baktootte jechuudha. Danda'anii silaa dhufanii baasuu hin danda'an waan taateef jechuudha. Raajufaan waan akkana ishii goosises mungkin takka maallaqaan akkas godhuu danda'anii maallaqa nan irraa fuudhu taa'us ishirraa ni agartan jechuudha. Hidhee yooniin akka Abdul Qawitti hawaalaa irraa buusuu baadde anaan namaa miti. Immoo ishii maalirra akka walitti dhufeenya raajunu hangamta akka qabdi maalirra akka akkana dalaguu dandeesse. San immoo boru hoggoo ishii qabetti afaan ishirraa dhageenyu ta'a jechuu barbaadeti. Hangasitti immoo hanga viidiyoodhaan biraatiin walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jaa waa hundaafuu hojii walitti deebina. Abadan gaakatti nuti dila kan miidhamneetis hin hafnu qabsoon teenya itti fuftee hanga fadhe osoo firoo qabanii ajjeesan taate qabsaatu du'a jechuudha. Qabsaanni du'a qabsoon itti fufti akkuma jaansanii osoo ajjeesanuu taate ni jirra nuti jechuun qabsoo warra akka saahibattis ta'e akka obboleessattis akkuma hundattuu qabsoo kan irraa dhaalle ni jirra qabsoo itti fufne jechuudha. Hin dhaabbattu hanga ilmaan keenyatti hin dhaabbattu jechuudha.
saniifuu walaa siirii jettanii walaa hundaanuu itti fuufna jechuun nuti siirii tanas maalirra silaanii dhiibne inni kaanii maalirra itti ammas deebinee godhu yaana waan inni siirii baree jira siirii godhu jira akkuma gartan san viidiyoo hedduu keessatti siirii godhee gaafa na qabu siirii na godhee waa hedduu takka saniif siirii itti goonaa malee humnaan dadhabneetii miti jechuu barbaadeeti akkuma gartan amartiin tunis tafirooti guyyaa sana akka tasaa mana kaayee kutee saniif qabamtee wanni yee malee silaa kana qabaabte qabuu hin danda'an jechuu barbaadeeti akkasitti boruu walitti deebina waa hundaafu.